bakkaaf iddoo jirteetti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Ani nagaa kootu Waaqayyo na galatu. Har'a immoo kun iddoo bareedaa gaaddisa bareedaa kana keessa taa'eetan viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Bakki kun baay'ee natti tole. Qilleensi isaa baay'ee waan natti toleefan viidiyoo asitti isiniif waraabaa jira. Haa ta'u viidiyoon har'a isiniif waraabu haala ittiin bilbila keessan irraa beeksisa ittiin ofirraa cufuu dandeessanidha. Namoota baay'eetu kanaan rakkachaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana akkuma dhaggeeffattee xumurtanii bu'aa isaa irraa argitu jedhee yaada. Kanaaf hamma xumuraatti viidiyoo koo dhaggeeffadhaa. Egaa viidiyoo gaafa namni gadhiisu utuma ariifattanii yoo dhaggeeffattan gaariidha jedhee yaada. Kanaaf hamma xumuraatti. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya bakka jirteetti nageenyi Waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa irraa kana wanta isin baay'ee fayyada jedhee yaade keessaan waan tokko qabadhee isiniif dhufe. Innis namoota bilbila keessan yeroo fayyadamtan beeksisni adda addaa dhufee isin rakkisu. Beeksisa kana akkaataa kamittiin ofirraa cufuu akka dandeenyuun qabadhee isiniif dhufe. Haa ta'u yeroo baay'ee kallattii adda addaatiin beeksisa ofirraa cufuu dandeessu. Namoonni baay'een cufuudhaaf yaaltanii kan isin dide barnoota koo irraa hordofaa salphaatti ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf beeksisa gaafa jedhu beeksisa kan yuutuubii irratti namni hidhatee nutti ergamu utuu hin taane akkaataa kanaatiin callisee feesbuukii illee gaafa fayyadamnu wantoota adda addaa gaafa fayyadamnu callisee kan nutti ergamu beeksisoota adda addaa kana haala kamiin ofirraa akka cufuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf amma xumura barnoota kootiitti na wajjin ta'a. Egaa chaanaal kanaaf haaraa kan taatan na hordoftuuf sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib godhaati. Barnoota asirratti darbu hordofuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Asirratti barnoota adda addaa baay'ee itti gammaddan barnoota babbareedaadha kan isiniif dabarsu. Kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa sabiskiraayib gootan mallattoo ol jettu sanarra kaawwadhaan isiniin jedha. Egaa sadarkaa jalqabaa irratti karaa ittiin ofirraa cufuu dandeenyu isa kamidha kan jedhudha. Okay, karaa inni jalqabaa akkuma beekamu bilbilli hunduma keenyaa seetingii qaba. Seetingii keenya keessa seenna jechuudha. Seetingii keenya keessa gaafa seennu wantoota baay'ee barreeffamoota adda addaa asitti kan argaman achi keessa more connection kan jettu kanarraa al tokkoof ni tuttu jechuudha. Bakka itti maaree kanarraa al tokkoof tuttanii keessa seentu. San booda kun asitti seeraan hubadhaa ilaala. Barreeffamoota kana keessa DNS kan jettu sanarraa al tokkoof tuquudhaan seentu. Achi keessaa hankeessanii ofiirra jira yoo ta'e fakkeenyaaf jalqaba kanarraa ofiirra jira yoo ta'e gara dhumaa sanarratti geessitanii bakka duwwaa sana keessatti immoo kunoo barreeffama kana guuttattu jechuudha. Gaafa sanaa jalqabee guutummaa guutuutti bilbila keessan irratti wanti isin jeequ isinirraa badaa jechuudha. Kanaaf iyyuu karaa inni jalqabaa inni karaa sirriin ittiin ofirraa cuftan tokko isa kanaadha jechuudha. Inni lammaffaan dudduubatti deebi'ee kana isitti agarsiisu ta'a jechuudha. Ammallee seetingii keenya keessa jirra jechuudha. Jalqaba duubatti deebi'ee isitti agarsiisa. Seetingiitti deebina. Isa booda gadi dhufnee Google bakka jettu filannaa jechuudha. Google bakka jettu kun bilbila hunduma keessaniitu qaba. Achirraa al tokkoof ni tuttu. Connectioniin koo baay'ee intinaa ta'aa jira. Isaan booda kun jalqaba irratti addis kan jettu kanarraa al tokkoof tuttanii keessa seentu. Isa booda kana lamaan irratti iyyuu okay jettanii confirm gootu kana confirm gootu. Isan booda delete kan jettu kana tuttanii delete ofirraa gootu. Inni karaa sadaffaan inni sadaffaan akkuma jalqabaa seetingii keenya keessa deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Seetingii keenya keessa filanne. San booda ammallee googilii keenya keessa seennaa jechuudha. Googilii keenya keessa seenne googilii keenya keessa akkuma seenneeni iimeelii keenya nu filachiisa. Fakkeenyaaf iimeelii keenya gaafa filannu asii
kun haala kanaan nu baasa yeroo hundumaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan YouTube ittiin fayyadamaa jirtan iimeelii keessan asirra godhattu yeroo baay'ee sanarraa al tokkoof ni xinna. Manage your Google account kan jettu sanarraa al tokkoof ni xinna. San booda haala kanaan nu baasa. Home personal info maal jedhee dalga data and privacy jedhee jira. Sana hundumaa asii achi oofneetu kan nuti argannu kun as jalaan jechuudha. As jalaan erga seennee booda kun achi ol oofnee wantoota sadii jiru as jala. Wantoota sadan kana bira hundumti isaallee cufamuu kan qabudha. Gad dhufnee dhuma kanarratti my ad center kan jettu kana off godhachuu qabnaa jechuudha. Kun bakka kanatti kan argamtu kana off gochuu qabnaa jechuudha. Isa booda beeksisni aga tokko nurraa cufamuu danda'a jechuudha. Karaawwan kana sadan yaaltanii yoo isin dide koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Karaa biraa kan biraan illee ni jira. Kanaaf kallattiidhumaan beeksisa kan YouTube nutti ergitu hin taane kan calliseema appilikeeshiniin adda addaa kan nutti ergan isaan kan akkaataa kamiin ofirraa akka balleessuu dandeenyu namoonni kanaan rakkachaa jirtan yoo konaan isin dide karaa kan biraa akkaataa kamiitiin ofirraa cufuu akka dandeenyu barnoota kan biraa keessatti qabadhee isiniif dhiyaachuu waan danda'uuf koomentii keessatti naa barreessuu dandeessu. Gaaffii kan biraa yoo qabaattan appilikeeshinii fi wantoota adda addaa wajjin kan wal qabatan jechuudha. Koomentii jalatti naaf kaa'uu dandeessu. Barnoota itti qabadhee isiniif dhufuu hin danda'a jechuudha. Egaa masirra deebi'uudhaan namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'an isiniin jedha. Sheer godhaa, laayik godhaa. Na jajjabeessan isiniin jedha.